Gaa bari ilmi namaa rakasee bara horii waddadee horii san jechuun maal isinitti fakkaate? Wallahi viidiyoo caaltuu dhaggeeffadhe baay'ee tokko natti dhagame. Isiif ilmoo caaltuu taate ilmoo lama qabdi. Tokkoffaa garaadha ilma qabdi. Lammaffaa ilmoo lafarra qabdi. Jireenyi dubartii ulfaatii fi jireenyi ulfa malee garaagarummaa qaba. Garuu gurbaan kun jechuudha wanna na jibbisiise keessa wallahi lazim jechuudha. Awwaa'ee isaa immoo dubbachuu illee fedhu garuu immoo gaafa viidiyoo caaltuu ilaalu hedduu takka isinii barumsa ta'a jedhee. Bara akkamii jirra mallaan dhibba jaalatame ilmi namaa jibbame namummaan nama hin jiru ilmaatiyyaan hin jiru. Maal jechuudha? Obboleessa bara obboleessa jechuun nas beekee kana soo kenniteef obboleessa hangafaati bara. Obboleessi isaa kuni nama isa guddise. Anak odeeffadhutti obboleessi inni akkana godhu kuni nama isa guddise. Nama har'a qabeenyi isaa kana qabee deemini. Akkuma isin jette san isii soquu dhiisatini ilmaa wajji isii soquu dhiise horii soqa. Jabaa godhe immoo sanuu poosti godha jechuudha. Jabaa godhetti maal poosti godha? Viidiyoo suura poosti godha. Kuni namummaa odoon taane doofummaa sammuu dhabuu isaa. Namni sammuu hin qabne akkamitti nama caalaa horiin jaalatamee horiin sun bar mallaqatti jijjiira. Horii san mallaqatti jijjiira. Mitire nama caalaa horiitu gizee amma kabaja qaba. Horii wanni kabaja qabuuf waan mallaqa irraa argatuuf. Dhugaa jette horii kana maa kennu maatii dhabar. Miliyoona tokko gabbarte maatiin miliyoona lama akkamitti deebisitti fakkaata. Ifaajen suni ka caaltuu akka ta'etti beeka. Ifaajen suni ka caaltuuti. Maaliif warri isii suni horii isii kenna. Inni wanni qabu iyyuu hin jiru. Isa bichaa miti. Namni hundaayyuu dabarfamee kenna. Ashama harka fuunee jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii waliin kiyyaa warroonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtan naga keessanii fayyaa keessanii barri nuti keessa jiru viidiyoo tana amma na aarsitee hojjedhe amma arge viidiyoo tana barri nuti keessa jiru bara dararaati bara namni tuffatamee horiin soqamu bara namni digatamee horiin bara namni gatama sanu namni gatama horiin immoo hin soqama horiin sun maaliif soqama isinitti fakkaata mallaqa galii galcha isin hagalu horiin suni garii galcha waan galii galchuufi horii caalaa mallaqatu caala dhifama nama caalaa mallaqatu caala horii sanii soo gurgure mallaqatu jijjiirata isillee gurgureeti baga gurgurtee hin da'u baguma horii san gurgurte kanaaf jecha obboleeyyan kiyya ani hedduu takka wallaahi dhaziim kana jibbisiise bakka haalaadha jechuudha haalan ilmi namaa keessattuu ijoollee dhiiraa itti jiran isaan qabeenya barbaadan malee namummaa namaan barbaadan mataa gadhaantii ilmoo barbaadan jechuudha. Gurbaan kun odoo hojjete galii gara ji'aatti galii meeqa akka galchuu odoo danda'u har'a ilmoo isaa dhiisee niitii isaa hangafaa dhiisee horii duuka fiiga jechuudha. Indoo warri isiisu laafadhaayyuu wallaahi laziim warri isiisu laafadha. Warri isiisuun indoo laafadhaayyuu wanni akkanaa kan isirratti raawwate ilmaa wajji isii gate caaltuun ammallee qabeenya isaa dhibbatti lafatti irraa qoodatu qabdi. Lafa irraa qoodatu qabdi. Maaliif silaa otoo manas lafas waa inni qabu akkatti akka qubaa kanatti addaan hirama. Ilmoo irraa qabdus ilmoo irraa qabaatu baatus waa hundi isaa irraa qoodama. Garuu immoo ijoollee shamarranii hamma dhiirri bakka namaaf hin qabne laala. Dhiirri bakka siif hin qabdu. Dhiirri mallaqa qofa barbaade. Filuus. Birrii qofa. Birriin homata akka keessa hin jirtu. Isin hima. Qabeenyi yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti badaa jiru qabeenya xiqqaa miti. Fooqinni diigama, manni diigama, viillaan diigama. Maaliif ree? Otoo iji isa kana agartu isii ilmoo qabdu dhiisanii horii otoo du'e baktaayu. Osoo bonni tokko dhufee xaragum, odoo roobni tokko dhufee galaanni tokko irraa hafuu hin dandeenye, odoo fureen tokko qabdee furee sanirraa hafuu hin dandeenye duuka kaata jechuudha. Kaatu bichaa miti obboleessa hiisisee mana hidhaa bulchise luka duwwaa isaa. Bismillah. Maal abboo?
maal diina wayiti hamma fedhiyoo si godhu obboleessa keetii bira hangafa keetii bira obboleessa hangafa haadhaaf abbaan addaan hin jiru. Atiin har'a obboleessa kee hiisifte abbaaf haadha kee otoo jiraatanii hiisisuu dandeetta. Beekamaadha shuuridha kun imma ani nama gocha akkanaa raawwatu gocha suukaneessaa raawwatu hin argine. Hin argine lafa kanarratti. Intalti kun immoo jajjabaataa deemti. Jabaadhu ammallee maali? Dubartiin ima jirtiniitii haa caalutu. Jabaadhu maali? Ima jirtiniitiin haa caalutu. Si bichaa miti. Bakka yoo jabaattee ilmaan kee guddifattee heerumus ni dandeetta. Jiru gaaris jiraachuu ni dandeetta. Siin faanti hin baane eenyumtuu heerumuu hin danda'a. Erga inni quufee erga inni baallagee ani jechuudha erga inni quufee bakka ati naan taane erga jedhe. Maal haga yoomii isaan jalatti gadi ushkura haga yoomii dubartii namarratti harkisan maaliif eenyu caalee inni bakka gobazii danda'uun hin talattiin jechuudha. Gobazii addaati maaliif dura gara la amala wanni tokko dogongorte barumsa isinii taabeetani waa yoo dogongortan ittiin gaabbina irraa baratta ni cimta jechuudha. Bultii keellee ni qabatta. Amma isin dura dogongortee mitiire lammata deebitee fayyaalee jechuun imma dogongori caaltu gara laafinna isiitti gara laafteetiin akkas isii irratti fide malee odoo gara laafuu baate odoo wixxir gootee gurbaa kana hacuuccee eessaa galta eessa oolta odoo jette silaa akkana isirratti hin fidu silaa rakkoon kun hin dhufu silaa sadarkaa kanan gaan silaa nama jaalalaan jiraatu inni ummatu intala kana barumsa isii addaan kuchisiisee sila utoo nama yaadu ta'e isii barsiisatti ilma san guddisaa isii barsiisee bakka tokkoon isii ga'ee bakka hiriyoota isiitiin isii ga'a sadarkaa jabarraan isii ga'a inni fuudhee gaafa akkasii rakkoo biraa uume jechuudha. Kanaaf ani dhaamsi isinii dhaamu ijoollee shamarranii dhiironni mallaqa malee akka namummaa namaa hin barbaanne gurbaa kanarra barumsa isinii ta'a jechuudha. Mallaqni soqu mallaqa hin jaalatu mallaqa argitan kaa kunu namni caala akka mallaqa hin jaalatamu isinii galee argitan achi deebi'u mootuyyuu maal isinitti fakkaate niitoo maasin barbaadu ilmoo isallee barbaadu jechuudha dhiirri tokko ilmoo isaan barbaadu akkam taate intalli tun hadha akkam taate isi yaada akka biyyaa gabbaatee beeksisuu didde malee caaltu namallee nasbee lama na fakkaate isi nasbee lamaa tuni eenyu isi ankabaagaba eenyu isi dubartiin bar waa hedduu barbaadde lafa kanarratti gurgurattee jireenya ofii jiraatuu dandeetti. Kophaa isii jiraatti kiraa manaatu jira qallaba jira saamuna jira shaampoo jira nyaan asitti waa meeqa jira magaalaa keessatti kiraa mana dabalaa jira. Kiraa mana dabalaa jira. Beekam gooti akkami jiraatti sambiraan immoo akkamitti jiraatti. Ani na dhibee jira bar wallahi akkiti si yaada namni tokkichuyyuu jiraachuu dadhabee biyya Itoophiyaa tana keessatti namni tokkichuu jireenya baay'ee ulfaata yaaddan isin inni yaadu kinna garame wallahi lasim a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim toobadhee jirraan daawun toobadhee jira akkamitti dhiirri nama bakka akkamitti ilmoon tuffatamtee niitiin tuffatamtee horiin soqama wallahi hedduu takka aare baay'ee tokko aare dhugaa rabbi